Ashamaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota keenya odeeffannoo wayitaawaa qabanneen hamma dhuma qophii keenyaatti nu waliin ta'an affeerraa keenya. Uummanni Tigraay kan magaalaa Finfinnee jiraatu ibsa jeneraalonni wayyaanee baasan mormuun hiriira nagaa gaggeessuuf qophaa'aa jiru. Uummanni Tigraay nagaa akka argatu kan barbaadan dhalattoonni Tigraay naannoo Finfinnee jiran hiriira nagaa kana irratti hirmaachuu akka qabanis beeksisaniiru. Nageenyi Tigraay jeneraalota wayyaanee kanaan boora'uu akka hin qabnes dubbachaa jiru. Odeeffannoo biroon badhaadhinni guddina dinagdee ariifataa baha Afrikaa galmeessisee jirudha. Guyyaa har'aas yaa'iin idilee lammaffaa paartii badhaadhinaa eegalee mata duree waadaarraa hanga aadeffannaatti jedhuun guyyoota 3f ni gaggeeffama. Paartileen obboleeyyanii biyyoota ollaa fi paartileen obboleeyyanii biyyoota miseensa BRICS dabalatee biyyoota 15 irraa hooggantoonni olaanoo 43 ni hirmaatu jedhamee eegama. Kanumaan walqabatee bakkeewwan garaagaraa hooggantoonni hedduun Finfinnee galaa jiru. Yaa'ii har'a eegalee Finfinneetti gaggeeffamu kanarratti miseensonnii fi hooggantoonni paartichaa akkasumas kutaaleen hawaasa garaagaraa hirmaannaa akka taasisan beekameera. Dabalataan kallattiiwwan fuulduree murteessuun kan itti akeekaman ta'as jedhameera. Egaa jaalatamtoota keenya qophii qabnu asumaan goolabnaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Galatooma.